Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon of harkaa qabnu kunooti. Sochii faannoo Wallagga Bahaa keessatti adeemsaa jiru hammaataa akka dhufe himame. Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaanaa bakka addaa diichootti humni finxaalessa faannoo buufatee jiraachuu fi ganama kana achuma bakka Handoodee jedhamutti dhukaasa dhageessuu isaa himameera. Akka jiraattonni bakkichaa jedhanitti magaala xiqqoo Handoodee jedhamtu sana qabachuu fi boodarra garaan garguuteetti sochii taasisuuf adeemsarra jira jedhame. Yeroo ammaa kana sababa faannoo kanaatiin konkolaattonni giddarraa garaan garguutee fi naqamtee akkasumas naqamtee gara giddaa deeman dhaabbatanii jiraachuu himameera. Lolli faannoo Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruutti eegalan kun torban kana keessa akka addaatti adeemaa jiraachuu fi garaanota biraa kan akka guutoo giddaa fi aanaa limmuu bakka addaa lalii jedhamuttis sochiin faannoo kun mul'achaa akka jiru jiraattonni himu. Akka amma adeemamaa jiru kanatti kan itti buufataan magaalaan hangarguutee to'annoo faannoo jala kan oolu yoo ta'u jiraattonni sodaa qaban ibsaniiru. Haaluma kana fakkaatuun guyyaa kaleessaas Horroo Guduruu onaa muruu magaala Gamsaa qabachuuf yaalii faannoon taasisaa ture guddaadha jedhame. Humni kun kanneen akka Gamsaa, Kiiramu, Hangarguutee fi magaala xiqqoo Handoodee jedhamtu Kadiichoo fi Hangarguutee gidduutti argamtu qabachuuf karoora akka qabanii fi karoora isaanii kana milkeessuufis humna guddaan qindoomanii socho'aa akka jiran himameera. Walumaa galatti faannoo yeroo kana lola uummata buqqaasuu qofaa utuu hin taane lolanii magaalota qabachuuf illee hojjechaa akka jiran gabaasichi ibsa. Kanaaf uummanni keenya bakka hunda jirtan of eeggannoo gochuu fi gurmaa'uun of ittisuuf yaaluu akka qabdan dhaamamee jira. Kana malees konkolaachiftonni imaltoonni naqamteef giddaa gidduu sochii taasisan of eeggannoo taasisuu akka qaban dhaamameera. Oduu wal qabatuun humnoonni faannoo dhaloottootuma achii akka ta'an kanneen Wallagguma keessatti dhalatanii guddatantu hidhatee uummata waraanaa jira jedhame. Akkuma kana ammallee humnoonni finxaaleeyyii faannoo hawaasichuma keessa mandheeffatanii haleellaa akka gaggeessaa jiran gabaafameera. Jiraattonni yaada isaanii kennan ajajaa faannoo Wallaggaa jedhamee humni finxaalessi faannoo Amhaaraa faannoo muddate Nugusee Wallaallenyi dhalataa godina Wallagga Bahaa Kiiramuu Gandaashuu kusaa'ee ta'uu ibsameera. Namni kun isa dura hoogganaa milishaa Kiiramuu magaalaa Haroo ture jedhame. Akkuma kana aanaalee hidhattoota finxaaleeyyiin haleelamaa jiran keessatti namoonni ilaalchaa finxaaleeyyii deeggaran caasaa mootummaa aanaatti nammanii akka jiran gabaasichi ibsa. Harka tokkoon caasaa mootummaa harka tokkoon ammoo keettoo humnoota finxaaleeyyii ta'anii hojjetaa akka jiran gabaafame. Harka guddaa warri uummata godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa leelaa jiru warruma akka Nugusee Wallaallenyi fa'aa warruma qubatee jiru keessaa gurmeeffamanii akka ba'an himameera. Humna dabalataa naannoo Amhaaraatii fidanii warra achii duraan ture waliin walitti qindeessanii uummata leeluu ka jiran jiraattonni erga balaa geessanii booddee ka naannoo Amhaaraatii dhufe akka deebi'ee ce'u garii sululaan garii fi mormor keessa akka dahatu warri asii immoo huccuu jijjiirratee meeshaa dhokfatee nama nagaa fakkaatee jiraataatti makamee akka jiraatu taasisuu jedhame. Gandoonni marti yoo hin sakatta'amne caasaan mootummaa aanaa yoon qulqulloofne nagaan dhufuu hin danda'u ka jedhan jiraattonni mootummaan hojii ibidda dhaamsuu otoo hin taane yoo kutannoo qabaate waaraan rakkoo kana furuuf hojjechuu akka qabu dhaamameera. Aanaaleen xiyyeeffannoo humnoota kanaa ni beekamu. Eenyu Oromiyaa keessa taa'ee caasaa mootummaa keessa tajaajila haleellaa raawwatamu keessa harka akka qabus ni beekama. Rakkoo kana furuuf kutannoo dhabuutu mootummaa Oromiyaa biratti mul'ata jechuun jiraattonni komataniiru. Oduu keenya itti aanuun waltajjii eebba kitaabaa Abey irratti Obbo Geetaachoo Raddaa Jaawar Mohaammad qeequunsaa dhaga'ame. Waggootaan mootummaa Itoophiyaa waliin dhibdee keessa akka turu bulchiinsi mootummaa Tigray karaa Obbo Geetaachoo Raddaa dadhabina muummee ministeera Itoophiyaa alaan irraa dubbataa tureera. Inumaa Abey nama beekumsa hin qabne kabarnoota hin qabne taasisuun irraa dubbataa tureera. Nageenyi Tplf fi mootummaa gidduutti bu'u hordofee hariiroon Obbo Geetaachoo Raddaa fi muummee ministeera Itoophiyaa Abey deebi'ee jabaachuu jalqabe. Obbo Geetaachoon waan duraan jechaa turan guutummaa isaa dagachuun waltajjii eebba kitaabaa mootummaa ida'amuu jedhu irratti Abeyyiin faarsuu isaanii dhaga'ameera. Inumaa muummee ministeera Itoophiyaa faarsuu qofaa osoo hin taane namoota isa qeeqan irratti jechoota daddarbachuu isaaniitu himame. Haalli kun ammoo fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa hedduu ajaa'ibuu hin hafne. Waltajjii eebba kitaabaa mootummaa ida'amuu jedhu irratti argame ka dubbate kitaabicha akka xiinxalee yaada kennuuf kan affeerame Obbo Geetaachoo Raddaa waltajjii beekumsaa irratti argamuu kootti nan gammadaa. Kana dura yaada beekumsaa irraa fagoon turre namni tokko waggaa 40 isaatti kitaaba biyya barsiisu barreessa inni tokko immoo waggaa 40tti seenaa dhuunfaa isaa barreessa jechuun dubbate. Dubbii cigoo kanaan
namoonni marsaa miidiyaa hawaasaa irratti Obbo Geetaachoo Raddaatti qoosuu jabeessaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa muummee ministeera Itoophiyaa biratti amanamummaa fi jaalala argachuuf kana dubbate ka jiran namoonni hedduun qeeqaniiru. Akkuma kana namoonni waggaa 40 isaatti seenaa dhuunfaa isaa barreessa jechuun barreessaa kitaaba hin gaabbuu ka ta'e Jaawar Mohaammad qeeqeera jechuunis irraa dubbatameera. Waggoota gara jalqabaa bulchiinsa PP waliin hariiroon Jaawar Mohaammad fi Dr. Abey akkaan ho'aa ture. Yeroo ammaa kanatti bulchiinsa Abey dararaa geessisuu isaa saaxiluu irratti kan argamu Jawar namoota Abeyyiin qeeqan keessaa tarree duraa irratti argama. Oduu keenyatti aanuun haalli fayyaa obbo Kiristaan Taaddalaa itti hammaachaa jira jedhame. Miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa duraanii obbo Kiristaan Taaddalaa amma mana hidhaa Qilinxootti hidhamanii argaman haalli fayyaa isaanii itti hammaachuu abukaatoon isaa Salamoon Gaazzaanyi madda oduu kanaa Addis Istaandarditti hime. Ji'a ja'a dura obbo Kiristaan waliin kan hidhaman obbo Yohaannis Boyaalew dhukkubsatanii hospitaala Maqraas deddeebi'aa turuu beeksisuun Kiristaan wiixata galgala gara mana hidhaatti deebi'uu abukaatichi ibseera. Yeroo sanatti obbo Kiristaan Taaddalaa siree isaa irraa ka'ee mana hidhaatti deebi'uuf dirqamee ka jedhu abukaatoon isaa Kiristaan dhukkubni isaa akka hammaatee dubbateera. Obbo Kiristaan Taaddalaa hospitaala Maqraas keessatti hordoffii irra ka ture yoo ta'u amma garuu deebi'uun dhangala'aa hakiimni isaa ajaje hin seensistu waan jedhameef rakkoo irratti kufuu isaa himameera. Kana dura garaachi isaa dhiiguun isaa rakkisaa turuu himuun amma dhiiguu dhaabuus garuu irratti dhiita'ee dhukkubbiin isaa hammaachuutu himame. Kanaanis nyaata dhangala'oo kanneen akka bulluqa dooktarri ajajuu fi himuun obbo Kiristaan nyaanni kun galuufii akka danda'anii fi maatii isaanii dhaabbatanii dubbisuu waan hin dandeenyeef ta'anii dubbisuun akka ayyamamuuf gaafachaa jiraachuu ibse. Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa akka ta'e obbo Kiristaan Taaddalee muddee bara 2024 keessa sababa dhukkubbii garaachaa yaalii baqaqsanii yaaluu taasifamuufis galgaluma sana gara mana sirreessaatti fudhatamuu maatii fi abukaattoon isaa miidiyaaf ibsuun ni yaadatama. Yeroo yaalatti dhiigni baay'een dhangala'uu irraa kan ka'e hospitaalichumaa ciisee yaalii akka argatu doktoroonni gaafatanis qaamni nageenyaa isa fidee eeyyamuu diduu isaa fudhatanii deemuu ibsameera. Itti gaafatamaan mana sirreessaa Qaallittii Koomaandar Aschaalew Mokonnon gama isaaniin beellamaan deddeebi'anii haa yaalaman malee hospitaalichuma ta'anii haa yaalaman gaaffiin jedhu hospitaalicharraa nu qaqqabnee jedhan. Erga yaaliin baqaqsanii wallaanuu obbo Kiristaan Taaddalee fi Yohaannis Boyaalew taasifamee booda dhiigni isaanii dhaabbachuu diduu fi dhukkubbiin isaanii itti hammaachuu maatiin isaa maqaan isaanii akka hin eeramne hin barbaanne BBCdhaaf himanii turan. Kiristaanii fi Yohaannis dabalatee namoonni 52 rakkoo nageenyaa naannoo Amharaatti uumameen labsii yeroo muddamaa ba'ee walqabatee to'atamuu fi himanni shororkeessummaa irratti banamuun mana hidhaa keessa jiru. Himatamaa tokkoffaa akka ta'e miseensa mana maree Amhaaraa obbo Yohaannis Boyaalew dabalatee miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa akka ta'e Kiristaan Taaddalaa, miseensa mana maree Finfinnee akka ta'e Dr. Kaasaa Tashaggar, obbo Iskindir Naggaa, obbo Zammanee Kaasee fi Dr. Caanneen galmee himataa kana keessa jiru. Himanni himatamtootaa fi abukaattoo isaanii dhaqqabe himatamtoonni kaayyoo mana maree tokkummaa faannoo Amhaaraa galmaan ga'uuf warraaqsa siyaasaa humnaan taasisuuf yaaduun wal ta'uun dursuu yaada jedhuuni. Oduu keenya dhumaatiin pirezidaantii Faransaay Emmanuel Macron fi haati warraa isaanii Biriijir Macron ragaa suuraa fi saayinsaawaa ta'e ka giiftii duree Faransaay dubartii ta'uu mirkaneessu mana murtii Ameerikaaf dhiyeessuuf jedhu jedhame. Pirezidaantii Faransaay fi haati warraa isaanii ragaalee kanneen ka dhiyeessaniif nama siyaasaa gara mirgaatti ciccituu fi dhiibbaa uumuun beekamtu Kaandaas Oweeniif jedhamtuuf deebii gahaa kennuuf ta'uu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Dubartiin kun Biriijit Macron wayita dhalatan dhiira turan jechuun odeeffannoo tamsaaste. Pirezidaantii Macron fi haati warraa isaanii odeeffannoo tamsa'ima qaballeessiidha jechuun himata bananiiru. Abukaatoo giiftii duree Biriijit Macron akka ta'an Tom Kiiler madda oduu kanaa BBCtti akka himanitti maqaballeessiin raawwatame kun baay'ee kan nama mufachiisuu fi pirezidaanticha irratti dhiibbaa uumuudha jedhan. Pirezidaantichii fi haati warraa isaanii suuraa yeroo giiftii dureen ulfataatee jirtuu fi ijoollee dhalanii guddisaa jiran agarsiisuu dhiyeessuu ilaalchisee ka gaafataman abukaatoon kun suuraaleen akka jiranii fi mana murtiitti dhiyeessuu akka danda'an dubbatan. Miidiyaa hawaasaa gubbaatti hordoftoota miliyoonaan lakkaa'aman ka qabdu akkasumas duraan xiinxaltuu dhaabbata sirna duriitti cichuu ka turte Kaandaas Oweensis giiftii dureen Faransaay Biriijit dhiira jechuun irra deddeebiin dubbataa turte. Dhimmi saala haadha warraa pirezidaantii Macron ijoo dubbii ta'uu erga eegalee waggoota lakkoofsiseera. Keessattuu bara 2021 lammiileen Faransaay qabiyyee yuutuubaa hojjetan Amaandii Rooy fi
Naataashaa Reey dhimma kaasanii dubbatan keessaa isa ijoo ture. Pirezidaantichii fi haati warraa isaanii bara 2024 namoota kunneen maqaa balleessiin mana murtiitti himachuun injifataniiru. Haa ta'u murteen yeroo sana darbeen ragaa irratti kan hundaa'e hin turre. Mirga yaada ofii bilisaan ibsachuutiin wal qabatee murteen sun haqamee ture. Pirezidaanti Maayikiroo fi haati warraa isaanii garuu waliyyannoo gaafachuun dhimma isaanii itti fufan. Adoolessa darbe yaada isaanii irratti dhiyaate kagatii dhabsiisuuf ragaalee karaa amansiisaa ta'een dhiyaatan dhiisanii maqaa balleessii namoota beekamoo fi yaada xiinxala shiraa babal'isetti jechuun Ameerikaatti kaandaasoyinsi irratti himata wal fakkaataa banan. Ameerikaa keessatti maqaa balleessii namoota bebbeekamoon himati yoo dhiyaate himataan akka himatamaan ta'e jedhee daba raawwachuuf odeeffannoo tamsaasu yookaas dhugaarraa dhimma dhabuun akka feeteen raawwachuu mirkaneessuu qaba. Hagayya darbe pirezidaantii Faransaay Imaanu'eel Maakiroon barruu Paaris Paachi jedhamu irratti kaandaasoyinsi irratti adeemsi seeraa akka itti fufan ibsaniiru. Egaa dhaggeeffattoota Kelloo miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.